Mee namni jechuudha jechuudha. Anammoo Oromoon gaafadha isin gaafanna. Hayyee. Namni gartee mageen kun gaa'ela godhatuu qabaa gartee gaa'ela isaa arguu qabnaa jettan komentii jalatti yaada keessan nuuf kaa'an isin jira. Yoo isin gartee yaada babbareedaa as jala nuuf keessan isa kana rabbi wajjin waan dandeenyuun inshaallah wajjin jirraa inni gartee godhadhumne obboleessa fayyatti ilaalaa isa akkasitti yaada keessan mee yaada babbareedaa komentii tana jala yoo isin naaf keessan komentii teessa laaleetiin akkasitti inshaallah waan bareedaan isinii dhufa akkasuma isa kanallee akka gartee nama tokkootti gaa'ela garuu jaaratu waan hin oolamne inshaallah guyyaan isaa kuni asuma deemaa jira akkasitti guyyaa gartee deemaa jiru waan keessatti osoo fagoon ta'in ammumatti isallee rabbiin haa gammachiisu asumaaniin du'a isaafillee godha inshaallah. Mee isinilleen isa kana warreen isa jaalatan du'aa godhaa komentii babbareedduu illee nuuf barreessan jenjaa handaamsa fayyaa kana gaafaan komentii teessan isin ajjalatti nuuf barreessitan akkasitti dubbisee akkasitti inshaallah waan bareedaadhaan isinii dhufaan namoonni hedduun mageen faan yoom fuudhaa mageen yoom fuudhee bultii jaarrataa moo kanaan dura fuudhee nu dhoksee jedhanii yeroo baay'ee qormaata keessa galu. Akkasumas immoo mageen kun daa'ima faa wajjin suuraa ka'ee daa'ima sooshaal miidiyaa irra gadhiisaa inni daa'ima iyyuu ni qabaa haadha manaa isaa nu dhoksa malee jedhanii yeroon suuraa feesbuuk afaa irratti maxxanseedhu haadha fide haadha akkam gootee haadha maalii dhoksitanaan jedhu beektaa yeroo na gaafate komentii jalatti yeroo hedduu. Ani garuu daa'ima ofii kiyyaa qabaadhee osoo hin taane daa'ima kamiyyuu hin jaalladhu. Daa'imni bakka kamittiyyuu jaalatamtuudha. Daa'imni wallaaltuu waan taateef daa'ima rabbitu tikfata akkasumas immoo nutis immoo tikfachuu qabna. Kunuunfachuu qabna jaalachuu qabna. Akkasuma nama daa'ima hin mararfatin rabbi san mararfatinii jedha ergamaan rabbi nagaaf rahman isaan irraa jiraatu. Kanaaf egaa inshaallah daa'imni ani suuraa wajjin ka'ee sooshaal miidiyaa gubbaatti ol baasu viidiyoodhaanuu kana booda daa'imman hedduu tokko tokko ofitti qabadhee viidiyoodhaan iyyuu hordoftootaaf nan dhiyaadha fuulduratti. Daa'imni nama kamiyyuu akkuma kiyyaatitti ilaala. Nan jaaladha. Hagan argadhutti anis daa'ima kamiyyuu nan mararfadha jechuudha. Kanaaf inshaallah fuuldura kanatti sagantaa fuudhaa faatu jira. Sagantaa aruuza adda addaa cidha adda addaa gaggeessuufaatu jira. Akkasuma kana bira ga'uuf immoo qophii adda addaa nama gaafata waan ta'eef yeroo darbe fa'aa oduun tokko tokko hordoftoota birallee nama hedduu bira dhaqqabaa ture. Yeroo kanatti hawwii akkasii qabaa hawwii akkasii yaada akkasii keessa jira waan jedhu hedduu isaaniif ka'an ture jechuudha hordoftootaaf. Inshaallah rabbuna fuuldura kanatti gaa yoo rabbi jedhee aruuza keenyallee cidha keenyallee sagantaa cidha keenyallee asumaan hawaasa biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Inshaallah tokkummaadhaan akkasumas obboleewwan gaarii amala qaban naamusa qaban tokko tokko walitti fidannee sagantaa akkuma biyya ormaa keessa jirrutti gaa sila akka biyya ofii namaaf hin ta'u sagantaan cidhaa kun sila kan geggeeffamuu qabu ilmi dhiiraa tokkos gaafa fuudhu sila haadhuma isaa bira ta'e baay'ee tokko bareedaa ture. Maaliifi cidha gaa'ela ijaarrachuu isaa sana bultii ijaarrachuu isaa sanatti osoo gammadu namni ammatti immoo deebi'ee gammachuu maatiin isaa gammadan sanatti gammada. Yeroo sana haati kan kee gammachuu dachaa argatti. Obboleessi obboleettiin abbaan kee gammachuu addaatiin si simatu. Garuu nuti immoo har'aa alaa kulli haal maatii keenyarraa fagoo jirraa obboleessa bira hin jirru obboleettii bira hin jirru garuu immoo obboleessa obboleettii islaamummaan nuuf kennitu jira. Akkuma ani fati har'aa walitti dhufnee obboleessa taanee waliin adeemsa akkasii kana deemaa jirru kana bakka maratti iyyuu obbolaan islaamaa ni jiru. Islaamummaan egaa bakka hundattuu haanni isaa tokko walidha waan ta'eef bakka hundatti iyyuu islaamii wal bira dhaabbataa waliin bareedaa dhukkuba irratti waliin irratti hirmaataa balaa rakkoo adda addaa nama mudatu irratti waliin qooda fudhatee rakkoo sana nama waliin qooddataa. Egaa islaamummaa jechuun qananiinsaa waan guddaadha. Oolmaa islaamummaan namaaf oolu tokkoo fi lama miti. Kanaan egaa biyya ormaa keessatti teenyus akkasitti qophaa jiraannee nafnu gaaf tokko
akka daddaalachoofne kanallee nafnu beekta. Gaafa fuullee jennuun beekamu tarii harkuma bishaan illee jiifattee fuula yoo akkas nu goote xiqqoo ishee fuu dandeenya beekte. Kan ajaa'ibamu kana caalaa wallaahi abdii qabna inshaallah. Kanaan inshaallah amma gaa kophaadhaaf akkuma bakka walitti dhufnee biyya kanatti obbolaa taana maatii taana waan baay'eetu jira. Inshaallah ammas immoo osuma maatii taanee jirru maatii immoo ammas ijaaramutu jira. Maatii ijaaramutu jira. Inni sun akkuma ammas kabajaaniif jaalalli jiru inni sun ammas maatii kabajaa isa dachaati. Maatii kabajaa isa jaalalaati. Maatii kabajaa isa waa hedduu ijaarama sana keessaa waa hedduun kan maddee bahudha. Gaa'illi tokko gaafa ijaarameedhu bultiin tokko gaafa ijaaramee jedhu bultii sana booda gaa jaalala guddaatu jira, kabaja guddaatu jira. Akkasumas waan haarawatti seenamaa jira. Hageen kun waggaa dheeraa osuma olii gadi fiiguu miilli mogoleen qallateera. Nama waliin jiraachuu akkasuma dubartii tokko haadha manaa kiyya jedhee shamara tokko wajjin haga yoonaatitti jiruun jireeffadha jedhee gadi taa'ee tasgabbaa'ee waan tokkollee waan dabarseen qabu haga yoonaatti. Fuulduratti garuu itti seenuudhumaaf deemna waan ta'eef gaafa sana yoo rabbi tasgabbee nuu kenne akkasumas immoo haadha manaa fuuchuuni bultii ijaarrachuun imaana namaaf dabalaa. Amma qalbiin keenya bakka meeqatti qoodama? Qalbiin keenya mukaan faffaca'ee jira. Waan nu bira hin jirretu jira. Amma osoo haati manaa kiyya asumaan na bira jiraattee kan hordoftoota illee salaamataa isaaniin jettu taate ani bakka biraa waan yaadu qabaa? Hin qaba. Garuu amma waan yaadu hin qabu. Haga isheen dhuftee na bira geessutti yaaduun koo akkatti hafuu hin qabu. Kanaaf immoo gaafa rabbii ishee na biraan gahee jedhee hordoftoota kiyya bifa gammachuutiin gadi baasee inshaallah isaan akka isaan simatan isaan dadammaqsa. Jarris immoo akkuma jaalala naafis kabaja jaalala qabanu isheedhaaf illee kabajaaf jaalala akkasii akka jarri dabarsanii qoodanu nan amana. Kanaaf egaa inshaallah yoo rabbi jedhee yeroo muraasa booda gaa'ila horachuun hin oolu. Nageen guyyoota muraasa booda yookaan ji'oota muraasa booda yeroo rabbitti nama waan kana nama raawwatu hin beekamu. Guyyaa du'aa fi guyyaa fuudhaa kana hin beekamu. Maanguddoonni keenya yeroo dubbatan akkas jedhu. Kanaaf dubbiin sun dhugaadha. Guyyaa waan kanatti raawwannu beekuu hin dandeenyu. Yoo akka haga feenillee yoo beellamanne haga feenillee yoo haalli nuu mijate guyyaa rabbi siif taasiseera jedhe sana malee ta'uu hin danda'u. Kanaaf immoo inshaallah akka rabbiinis immoo guyyaa tokko naaf raawwatee dhimma kana akkasumas hordoftoota kiyyallee ana gammachiisee isaanillee naa gammachiisee akkasitti gaa adeemsa keenya jaarsaaf jaartiin gaafa wal fuudhanuu maal faa gochuu qabu adeemsa jaraa keessatti isaan gidduutti maal faatu barbaachisaa kabajaa akkamiitu isaan gidduu jiraachuu qabaa jaalala akkamiitu isaan gidduu jiraachuu qabaa akkamitti wal kunuunfachuu qabu jaarsi jaartiidhaa fi kabajaa akkamii qabdi jaalala akkamii qabdi jaarsi immoo akkasuma haqa akkamii haadha manaarraa qabaa haati manaa immoo abbaan manaa haadha manaatiif kabajaa fi jaalala akkamii qabaa abbaan manaa akkasumas haati manaa kunis immoo abbaa manaarraa haqa guddaa akkamii qabdi isa jedhugaa fuulduratti bal'inaan jechuudha. Hawaasa keenya bohaarsaa deemna akkasumas immoo dargaggoonni keenyas gaafa fuudhanii jedhanu gaafa gara gaa'elaatti dhufanii seenanii jedhanu bultiin kun egaa beekta jaalalaan bareeda. Rakkinni inuma darba. Rakkoo kam keessatti iyyuu yoo kan bultii ijaarrattu taate rakkoo keessaa inuma baata. Maaliif ijaarama sana keessa rahmatatu jira. Bakka jaalalli jiru rahmata rabbiitu jira. Yoo nuti wal jaalannee nama kamiin iyyuu osuma haadha manaallee hin taane nama kam waliin iyyuu yoo nuti wal jaalannee wal kabajnee rabbiin immoo jarri kun waan wal jaalataniif karaa isaan ittiin miidhaganin isaaniif baasa jedha rabbiin. Karaa isaan ittiin nyaatanii dhuganiin isaanii mijeessa rizqiin isaan itti dhiyeessaa jedha. Yoo immoo wal jibbaan jiraate wal tuffiin jiraate wal tuttuqaan immoo yoo jiraate
eessattiyyuu innumti jiruyyuu barakaa dhabee deema. Bakka jaalalli jiru garuu bakka kabajaan jiru yoomillee barakaatu jira. Jireenya haadha manaa fi abbaa manaa jechuun kun egaa jireenya hin quufamne tokkodha. Akkasumas immoo jireenya jiraadhe kan jettu umurii kana dura osoo hin taane gaafa as booda gaafa gaa'ela kanatti seentee jettu gaafa seentetti keessatti of argitu ajaa'iba rabbi. Jannata keessan jiraa ofiin jetta jannata biyya lafaa. Dubartii jechuun waa hundarra filatamtuun biyya lafaa kanarraa dubartii. Waa'ee sadarkaasis dubbataan ture duraan. Ammas immoo dubartiin biyya lafaa kanarratti akka kuduraa fi muduraa adda addaa hin jiraani. Wantoonni nama bashannansiisa, wantoonni nyaatanii dhuganuu hin jira. Bakka akka hadiiqaa, wantoota akka paarkii adda addaa waan akkasii kana keessa. Akkasuma haati manaa jannata biyya lafaati jedhamti. Kana jechuun immoo jannata jechuun kun waan akka laayyootti hin argamne waan qaaliidha. Gaafa haadha manaa kan kee kana argattee jettu jannata biyya lafaa akka jedhamu sana irraa fakkeenya fudhattee atis isheedhaaf tasgabbii kabaja kennuun naamusa kennuun ishee mararfachuun qalbii ishee cabsuurraa of eeguun egaan waan baay'eetu jira. Magee kana keessa tarii wanti laayyoon fuulduratti gadi yaa'uun beekamu. Siriidha. Akkuma inni kaase si afaanitti illee qabee dubbinteeti. Mee namni jechuudha. Anamma Oromoon gaafadha siin gaafanna. Namni gartee mageen kun gaa'ela godhatuu qabaa gartee gaa'ela isaa arguu qabnaa jettan komentii jalatti yaada keessan nuuf kaa'an isin jira. Yoo isin gartee yaada babbareedaa as jala nuuf keessan isa kana rabbi wajjin waan dandeenyuun inshallah wajjin jirra inni gartee eega wal dhufne obboleessa fayyatti ilaalaa isa akkasitti yaada keessan mee yaada babbareedaa komentii tana jala yoo isin naaf keessan komentii teessa laaleetiin akkasitti inshallah waan bareedaan isinii dhufa akkasuma isa kanallee akka gartee nama tokkootti gaa'ela garuu gaa jaaratu waan hin oolamne gaa inshallah guyyaan isaa kuni asuma deemaa jira. Akkasitti guyyaa gartee deemaa jiru waan keessatti osoo fagoon ta'in ammumatti isallee rabbiin haa gammachiisu asumaaniin du'a isaafillee godha. Inshallah. Mee isinillee isa kana warreen isa jaalatan du'aa godhaa komentii babbareedduu illee nuuf barreessan hin jaa handaan isa fayyaa kana gaafaan komentii teessan isin ajjalatti nuuf barreessitan akkasitti dubbisee akkasitti inshallah waan bareedaadhaan isinii dhufaan hin jaa. Inshallah mee namni gaa akkuma obboleessi kiyya jedhee obboleessi keenya Mahammad jedhee mee namni mageen fuudhuu qabamoo takka haa turumoo haa fuudhuu yaada keessan nuukaa komentii jalatti jedhaa jira Mahammad. Mageen kun gaa beekamu tarii yeruma dhiyootti as baasuuf jira hordoftoota kanaa fi namaaf hin galu. Waa hundaafiyyuu viidiyoo keenya kan kanatti aanu inshallah tarii wanti kun itti qophaa'amee dudduuba keenya jiraachuu danda'as namaan galu. Hordoftoota keenya fuulduratti surprise waan jedhamu sana gochuun keenya surprise qofa seeta. Inshallah yookaan immoo tarii mageen kun waan akkamiima fidee dhufaa jedhu amma gaaffii akkasii keessa galu hordoftoonni mageen kun waalma fungee wayii fidee yeroo dheeraa kana lafa dhiitaa tureetuma akkana nurratti iyyuu waalma fungee wayii nutti fidaa yookaan immoo akkamiuma gaggabaabduu wayii faa fidee dhufaa laata jedhanii amma gaaffii keessa seeni. Amma akka isaan gaaffii keessa seenne bira dhaggeeffatu maal jaan wanni abbaan jaalatu hajiji dalluu jettee Oromoo akkasiin waan dhageessa hamma haja dubartiin takka maaliif haala amala isii tokkoffaa hanga isin kabaja namaaf qabdu lamaffaa hanga isin kabaja gartee tokkoffaa kabaja isin siif qabdu itti aansee kabaja gartee haadha abbaa keetiif qabdu isanirraa itti aansee kabaja gartee obboleessa keetii fi akkasuma hiriyoottan keetii qabdu san ilaalta. Kanarraa bareedinni osoo fuula qofa osoo hin ta'in maal bareedinni keessa ta'uu qaba amala ta'uu qaba. Amala ta'uu qaba. Inshallah akkasitti rabbiin bultii bareedaa nu haa ijaaru hunduma keenya jechuudha obboleeyyan bakkuma jirtan maratti. Kanaan egaa inshallah haala jiru hundumaa isiniif kaa'aa deemna viidiyoo itti aanuun haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.